Waltajjii marii Iraanii fi Ameerikaa qooda guddaa qabuu fi guyyaa kaleessa Siwiizerlaanditti jalqabee ture jeequmsa guutuutti jijjiiramuun kufeera. Mariisisaa olaanaa Iraanii fi afyaa'ii paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaarii Qalabaaf jila Iraan guutuu walgahii Siwiizerlaand keessa turan ifatti gaggeessuun mariin kun dhaabbachuu labsaniiru. Doorsisni waraana Ameerikaa Iraan irratti gootus gatii akka hin qabne pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti himaniiru. Dirreen dippiloomaasii kun gara iddoo abiddaatti jijjiirameera. Humnoonni gurguddoon lama waraana kana dhorkuuf walii galtee wal hubannoo erga mallatteessanii guyyoota muraasa booda motorri nagaa jeequmsaan dhaabbateera. Ibidda bosona idil addunyaatti qabate kanaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waltajjii isaanii tiruu sooshaal irratti Iraaniif doorsisa kennaniiru. Teheraan hariiroo Hizbollaa waliin qabdu hatattamaan akka dhaabdu yookiin duulli qilleensaa guddaan kana dura caalu akka ishee mudatu hubachiisaniiru. Tiraamp waliigaltee Iraan waliin mallatteessan dagachuun Iraan irratti boombii darbachuuf dhaadateera. Kana malees gabaanni isaa addunyaa keessa dambalii rifaa isaa erguun Iraan balbala Strait of Hormuz cuftee yoo tursiiste Ameerikaan karaa bishaanii kana humnaan akka to'attuu fi akka fudhattu akeekkachiiseera. Iraan gonkumaa dhiibbaa USA kanaaf akka hin jilbiifanne ibsiteetti. Mariisisaa olaanaan Iraanii fi afyaa'iin paarlaamaa Iraan kan ta'an Mohammad Baagaarii Qalabaaf kallattiin haleellaa deebii hamaa ta'e kenneera. Doorsisa Tiraamp kana akka dubbii homaa abdii kutannaa impaayera kufaa jirutti kuffiseera. Gareen dippiloomaasii Iraan walgahii Siwiizerlaandii addaan kutuun ba'aniiru. Qalabaaf akeekkachiisa qorraa dhiiga namaa dhaabu Waayit Haawusitti dabarseera. Humnoota waraanaa Iraan rifeensi mataa isaanii dhaabbachuu ifa godheera. Yoo Ameerikaa shallaggii dogoggoraa tokkoon waraana jalqabde guutumatti haala adda ta'een abidda gadi lakkisuuf qophaa'uu isaanii himeera. Mohammad Baagaarii Qalabaaf jecha lafa raasuu fayyadamuun kallattiin akkas jedheera. Hooggantoonni of tuultotaa Waashingiten halkan kana abdii kutannaa ofii isaanii yaa ilaalan jechuun doorsisni isaanii gatii homaa ta'uu qabu jedheera. Ameerikaan waraana yoo barbaadde kallattiin nu kaasuu dandeessi kan jedhu hooggantichi Iraan doorsisa Ameerikaa kana akka waan homaa hin taanetti lakkoofti jechuunis ibseera. Qondaalonni Ameerikaa dubbii ofii isaanii of eeggannoodhaan yaa ilaalan jechuun nutis wantuma kana akeekkachiisna, sababni isaas humnoonni waraanaa Riippablika Islaamaa bara baraan gaabbii keessa deebii hin qabne isaaniif kennuuf guutumatti qophaa'aniiru jedheera. Waraanatti deebi'uu yoo barbaadan harka abiddaa bal'isne eegna, dhaadannoo qofti gatii hin qabus jechuun ibseera. Lolli afaaniin dubbatamu kun sochii waraanaa guddaa ta'e waan deeggarameef lafti raafamte. Ajajni waraana giddu galeessaa Iraan daandii boba'aa addunyaa Strait of Hormuz guutumatti tiraafika galaanaa hundaaf cufuu labseera. Tarkaanfiin kunis Ameerikaa fi Israa'el dhukaasa dhaabuu itti fufiinsa waan cabsaniif jedheera. Tiraamp Streitii kana guutumatti waraana weeraree akka fudhatu doorsisuun Iraan ammoo weerara afaaniin raawwatameef deebii wal madaalu kenniteetti. Maddeen basaasa idil addunyaa ibsa kennaa jiranii yeroo ammaa bahii giddu galeessaa waraana waliigala kan biyyoota hedduu hirmaachisuu danda'u irraa sakandii muraasa qofa fagaattee akka argamtu akeekkachiisaniiru. Mariin nagaa du'uun mariisistoonni Iraan gara Teeraanitti deebi'uun rifaatuu guddaa uumeera. Dhiyeessiin boba'aa addunyaa cufamuun Doonaald Tiraamp harka isaanii fanjii itti qabsiisaniiru. Giddugalli ajaja waraana bahaa giddu galeessaa akeekkachiisa diimaa rifeensa namaa kakaasu keessa seenaniiru. Walgahiin nagaa Siwiizerlaand erga kufee sa'aatii muraasa booda ajajni olaanaan raayyaa ittisa biyyaa Iraan akeekkachiisa sibiila uffatee fi dhiiga namaa danfisu kallattii Waayit Haawusitti geessuuf ifatti tarkaanfii fudhateera. Doonaald Tiraamp waraana kana deebisee jalqabuuf doorsisa cimaa taasise mormuun ministeerri ittisaa Iraan Riippabilikni Islaamaa diinota ishee gantoota ta'an amantee akka hin beekne ifatti labseera. Waliigaltee nagaa Islaamabaaditti mallattaa'e keessaa jecha tokkollee cabsuun kamiyyuu haloo ba'iinsa waraanaa ulfaataa fi gaabbii guddaa qabu akka fidu akeekkachiiseera. Doonaald Tiraamp gara Fox Newsitti ol ba'uun kallattiin garee marii Iraaniif akeekkachiisa dhiiga namaa dhaabu kennaniiru. Iraan gamtaa Hizbollaa waliin qabdu akka addaan kuttu doorsisuun sochii waraanaa Libaanos keessa jiru haal duree tokko malee hatattamaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Kun yoo milkaa'uu baate boombii waraanaa guddaa kanaan dura mul'atee hin beekne caalaa baay'ee hamaa ta'e Teheraan irratti gadhiisna jechuunis dhaadateera. Yaa ta'u malee jechoonni Tiraamp baay'ee sodaachisoo ta'an kallattiin balbala tarsiimoo Strait of Hormuz irratti kan xiyyeeffatanidha. Tiraamp kallattiin qondaalota Iraan waliin haasa'uu isaanii ibsuun humnoota Ameerikaa yoo kakaastan qaaman dhufanii lafa keessan ni to'atu, gaazii keessanis ni fudhatu jechuun hubachiiseera. Tiraamp ifaan ifatti akkas jechuun dhaadateera. Hooggantoonni Teheraan keessa jiran galgala kana ifatti na hubachuu qabu. Yoo Streitii kana tuqxan biyyarree hin qabaatani
Siwiizerlaandi gadhiistaniillee biyya keessanitti deebi'uu hin dandeessan jechuun himeera. Yoo Istireetii kana to'attanii fi waliigalteedhumaa gochuu diddan waraanni Ameerikaa Strait of Hormuz ofuma isaatiin ni fudhata. Nuti eegduu daandii bishaanii kanaa waan taaneef boba'aa achiin darbu keessaa parsantaa 20 ni fudhanna, taarifas ni sassaabna jechuun himeera. Mariin bilbilaa hatattamaa sadarkaa olaanaa qabu ministeera ittisaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Said Majiidii fi ministeera ittisaa Paakistaan Khawaja Mohammad Asiif gidduutti taasifamuunis gabaafameera. Haleellaa afaanii Doonaald Tiraamp taasisaniin jilli Iraan Siwiizerlaandi gadhiisee akka ba'u dirqisiiseera. Jeneraal Majiid misaayilonni baalaastikii fi tuunni diroonii Iraan 1000 lakkaa'amanii guutummaatti taargeettii isaanii cufanii akka jiran Islaamabaadiif ifa godhaniiru. Iraan dubbii Waashingten akka gowwoomsaatti ilaalu waardiyyaa ishee gadi buusuu diddeetti. Birgaadeer Jeneraal Said Majiid booriisaa Ameerikaaf akeekkachiisa cimaa kenneera. Iraan waliigaltee wal hubannoo kana mallatteessutis diinota gantuu kana akka namanne himeera. Fuuldurattis gonkumaa hin amannu, harki keenyas qaataa qabatee hafeera jechuun ibse. Tumaalee waliigaltee kana tokko cabsuun yookiin weerarri itti fufiinsa qabu kamiyyuu yoo jiraate deebii hatattamaa ulfaataa fi diinotaaf gaaffii guddaa fidu ni kennina jechuunis dhaadateera. Jeneraalichi dabaluun biyyoota musliimaa hundaaf ergaa hatattamaa dabarseera. Gamtaan waraanaa maashiniiwwan waraanaa Iraan, Paakistaan, Saawudii Arabiyaa, Turkii, Masrii fi biyyoota musliimaa biroo gara ittisa tokkotti akka dhufu gaafateera. Humna guddaa kana bakka tokkotti walitti makuu weerara Israa'el dhaabbataadhaan caccabsuu fi tasgabbii guutuu ba'aa giddu galeessa kabachiisuu qabna jedheera. Ministeerri ittisaa Paakistaan Khawaja Mohammad Asiif mormii Iraan kana faarsuun Israa'el irratti dheekkamsa guddaa buusaniiru. Israa'el sirna seeraan qabnee fi dhukkuba kaansarii hamtuu Gaazaa, Libaanosii fi Siiriyaa keessatti maxxante jechuun ibseera. Kana cinaatti ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis boombii ji'opolitikaa guddaa darbachuun loltoonni Israa'el gonkumaa kibba Libaanos keessaa kan baane ifatti labseera. Waliigaltee nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallattaa'e mormuun maashinii waraanaa Israa'el hojii waraanaa daangaa hin qabne raawwachuuf ajaja dabarsuun naannicha waraana dhiigaan guutame keessa galcheera. Rooyitarsii fi Anadooluu dabalatee dhaabbileen oduu idil addunyaa akka gabaasanitti dhukaasa dhaabuun Libaanosii fi Israa'el gidduutti sa'aatii 24 osoo hin guutin samiin abidda roobsutti deebi'eera. Dhaabbanni oduu mootummaa Libaanos gabaasa kenneen akka mul'isutti haleellaa qilleensaa cimaa Israa'el ganama kana raawwatteen qofa daa'imman dabalatee namoonni 21 wareegamaniiru. Teel Aviv boombii hamaan kun tarkaanfii haloo ba'uu rokkeettii Hizbollaa naannoo Israa'el rukutaniif akka ta'e himteetti. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis kallattii sarara fuulduraatti kan ba'e yoo ta'u, ajajoota waraanaa olaanoof haasaa sochoone fi sagalee guddaa qabu kennaniiru. Kaatis humni ittisaa Israa'el lafa Libaanos qabatee jiru keessaa gonkumaa hin ba'u jedheera. Addunyaa guutuun ejjennoo waraanaa keenya hubachuu qabdi kan jedhe ministerichi. Dhukaasa dhaabuun labsame kun raayyaan ittisa biyyaa Israa'el naannoo Libaanos keessaa gadhiisee akka ba'u taasisuu hin danda'us jedheera. Loltuu tokkollee kibba Libaanos keessaa hin baafnu. Balaawwan nageenyaa guutumatti dhabamsiisuu ilaalchise loltoota Israa'el irratti daangeffamni tokkollee hin turre hin jiraatus jechuun dhaadateera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jennee asumaan nagaadhaan.